kerona mana gota na mana kayo ani kerona mana gota na mana oh kayo ani kerona mana gota na mana kayo ani kerona mana gota na mana ani kero mana gota na mana ani kole mana gota na mana ani kayo mana gota na mana ani gadang mana gota na mana oh kayo ani gantuna manudina na mana oh kayo ani gantuna manudina na mana ani gantu manudina na mana gadi gantu manudina na mana nuti maltu manudina na mana wagabartu manudina na mana oh kayo ani gantuna manudina na mana oh kayo ani gantuna manudina na mana Kero laga sani dina ko badantu edo bartina ka kullo gubo funyalatu waridina tiberatatu ufiratatu laki sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu para meka makagapson sabachara bate akagapson ke namil kollete gufutate warega mabgamana gatu kapsote nasagaltu laki Sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu bercumni ke barame gaga wenti sabatu sedada bera tortorera machi sembatu kanara nyatu selindu watu soke sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu oho anate tatu sedo mate baranambatu Baki son dalti aranin basu yo ofin tole merge wale Sosobin dubi ararango tu yo gafin sabade wale Maljade ke roni Ele son ki roni yale Maljade ke roni Ele son ki roni yale Kanda matu ge namatu lori so kan kiya Waiti tu galen liso Jiru ge roko garan segara Kangu matu ko turbati masu Maljade ke roni Ele son ki roni yale Maljade ke roni Ele son ki roni yale Filano da buso mi gabro me finchile kaela la male Filano da sisa dina sa jenge halkani guya ko la male Maljade ke roni Ele son ki roni yale 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 Chole torim baramega gune jigufi Raki milyenume Kapsu dala jamati tivuve Dugante na galufi Jamata majabodru tivuve Eto ma fove ete fove ke rogo Ete a fove ete fove ke rogo Ete a fove ete fove Kota lubo na mamega tute dumeti Gade wanta baseti Dunero no malero batende mino eno na tumoti Jamata majabodru ete fove Eto ma fove ete fove ke rogo Ete a fove ete fove ke rogo Que rogo, que rogo,
Ashama harka fuune hordoftoonni Gadaa News Network hordoftoonni GNN akkam jirtu naa qabdu isin jecha har'aan tana iddoon nuti itti argamnu biyya Jarmanii magaalaa Berliin akkuma beekamu ajjeechaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paartiin bilxiginnaa uummata keenya irraan gahaa jiru akkasumas ajjeechaa artiist Hacaaluu irraan gahe balaaleffachuuf iddoo kanatti argamne akkasumas hidhamuu hayyoota keenya akkasumas dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa biyya san keessatti adeemsisaa jiru ilaalchisee hiriira mormii asitti gaggeessaa jirra. Rooba hamaatu roobaa jira akkuma isin argaa jirtan kana hiriirri kun har'aaf borillee kan itti fufu ta'a. Wanni guddaan nuti bakka kanatti baaneef nuti faranjii irraa waan biraa hin barbaannu qabsoo uummata Oromootii fi qabsoo Abiy Ahmed jidduudha akka isin baatudha. Kana jechuun maal jechuudha mootummaan Itoophiyaa gargaarsa biyya Jarmanii irraa gara yuuroo biliyoona 6 waggaa tokkotti argata. Kanaaf iddoon nuti amma waajjira paarlaamaa biyya kanaas bira turre yaada keenya achi dhiyeeffannee amma gara imbaasilee adda addaatti adeemaa jirra. Wanti nuti barbaannu gargaarsi isaan biyya kanaaf godhan akka dhaabbatu gargaarsaan mootummaa Itoophiyaatiif godhan akka dhaabbatu kana qofa gaafachuu fi akkasumas akkuma Eertiraa irraa qoqqobbiin kaa'amee Itoophiyaa irraa akka kaa'amu Noobeeliin nageenyaa namticha Abiy Ahmed jedhamu kanatti kenname akka harkaa fudhatamu gaaffilee akkanaa dhiyeessaa jirra. Akkasumas wanti guddaan nuti barbaannu yoo mootummaan Jarmanii yoo kan hin barbaanne taates jiraatota biyya Jarmanii uummata biyya kana keessa jiraatuuf hubannoo gahaa kennuudhaan maaliif taaksii uummanni kun gibira uummanni kun kafaluun mootummaa nu ajjeessaa jiruuf qawwee bitaa jiranii akka uummanni biyya kanaas nu bira dhaabbatu shakkii takka hin qabnu. Mee namoota muraasa irraa yaada gabaafuudha. Mee maaliif asitti argamtee dhaamsi ati uummata biyyaatiif qabdu? Dhaamsi uummata biyyaatiif qabu waa lama uummata biyyaatiif qabaa jechuudha. Qabsoon yeroo ammaan kanaatti jirru qabsoo addaawwadha. Alaafi keessa ilmaan Oromoodhaa tokko taatanii akkuma kaleessatti jechuudha. Karaa cufuu yoo taate karaa cufuu irratti gabaa lagannaa yoo taate gabaa lagannaa irratti haga mootummaan Abiy Ahmed bakka sanii ka'utti qabsoon keenya kan itti fufu ta'a. Nuti warri biyya alaa jirru biyya alaatii galuuf hin deemnu. Awurooppaa biyya 28 keessatti gamtaa mootummaa bakka gamtaa Awurooppaatitti jechuudha hiriira guddaa godhuudhaaf qophaa'aa jirra. Biyyi 28 ummanni Oromoodhaa walgahii guddaa taasifnee jirra. Kanarratti qophaa'aa jirra. Bakka jirtanii nu hordofaa ummanni Awurooppaa keessa jirtan jechuudha. Alaabaa biyya teessanii qabattanii akka irratti argamtan dhaamsa kennaa jechuudha. Dhaamsa qeerroo Jarmanii biyya Jarmanii jirtuuti kana qabadhaa isin jechuu barbaada. Warri biyya keessa jirtan qabsoo hundaan jechuudha. Waan isin jirtan waan isin dalagan hundaan nuti isin bira jirra. Ummanni Oromoo biyya alaa jirru halkaniif guyyaa hin rafnu qabsoo kanarratti haga hayyootni keenya kan mana hidhaa jiraniifti artistii keenya ka du'e akka malatti ka du'e san dhiiga isaa haga kaffallutti haga Oromiyaan bilisoomtutti haga nama ummanni Oromoo jaalatu ummanni Oromoo nama isaaf ta'u ka inni filatutti nuti qabsoon keenya itti fufaa halkanii guyyaa jabaadhaa isin jechuu barbaada. Akka Oromoo idil addunyaarra jirtutti hiriirri yoo jiraate qabe yoo hiriirri jiraate halkanii guyyaa hin rafinaa hiriira sanirratti hirmaachuudhaaf hiriira sanirratti sagalee teessan dhageessisuudhaaf bakka jirtanii hiriira kanarratti qophaa'aa sagalee teessan dhageessisaa isin jedha. Galatooma. Hordoftoonni Gadaa News Network akkuma hayyuun dubbatettis waan hedduu kaasee wanni guddaan hadda hiriira kana irratti ka'aa jiru wanni jaarsummaa jedhamee maanguddoo guuranii ganda keessan deeman kun dhaabbachuu qaba. Jaarsummaa yoo barbaadan hayyoota Oromoo Jowaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa fa'aa warra hiitan san hiikaatii isaa wajjin araaramaa malee araaramni isin uummata Oromoo wajjin qabdan hin jiru jechaati jiru. Gadaa News Network gaaffii deebiin kenna akkuma itti fufee jira. Mee obboleessi kenna kun kan amma asitti argamu kun haala isin argitaniin ajjeechaa Abiy Ahmed akkasumas bilxiginnaan mootummaa ajjeechaa bilxiginnaan artiist Hacaaluu fi uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru ilaalchisuudhaan akkanatti yaada isaa ibsachuu dhufe. Mee dhaamsi ati uummata Oromootiif qabdu maali? Dhaamsi ani uummata Oromootiif qabu dhaamsa baay'eedha. Akkanatti haasa'ellee hin fixu. Duraan dursee miidiyaatti naasofsiisuu keessaniif baay'ee isan galatoomfadha. Uummata Oromoo biyya jiruu fi kan biyya alaa jiru hundaan haga mirga tokko arganne mirgi keenya beekamutti biyya alaatis ta'ee biyya keessattis akka alaan galle akka harkaan kennanne jedha. Nuti uummanni alaa jiru waan dandeenyeen isan bira dhaabanna meeshaan ta'ee mallaqaan ta'ee sagalee kennan ta'ee isaniif of kenninee jirra jedha. Akka qeerroo biyya Jarmaniirraa. Akkaan jiru ani har'a wanni asitti mul'anneef akkuma beekamutti masaraa mootummaa yookaan paarlaamaa biyya tanaa duratti
akka Dr. Abiy ikonomiidhaan poolitikaadhaan waa tokko hin gargaarredha. Amma booda wanni inni godhu maallaqni guddaan addunyaarraa Ameerikaa fi Jarmanii irraa dhaqaa fi nuti gara Jarman kana irraa qabaa jirra. Diyaaspooraa wanni qabnu nuti waanuma lama. Hiriira baanee akka mootummaa Itoophiyaa ikonomiidhaan poolitikaadhaan hin gargaarre. Lammata ummata keenya kan biyya keessa jiru kan dhoome wallaannachuu bixinaa dhaabbachuu sagalee ta'uudha. Yoo danda'ame hanqa isin hidhachiisutti hanqa funyaanitti isin hidhachiisutti yoo isin jabaattan isin cinaa jirra ka dhoome ni wallaalanna hanqa bilisummaan hanqa hidhachuutti isin gargaarra ka dhoome ni wallaanna. Diyaaspooraan hojiin teenya tana manguddoo ganda keessa deemtu ifirraa ariyaa akakichiisa kannaafi yoo araarama fedhe Johaar hojii araaramuu qaba. Yoo araarama fedhe Baqqalaa Garbaa hojii araaramuu qaba. Malee nuti hojiin qeeroo ijoollee amma lafaa kaatu hojii osoo hin taane warra hidhee gizee bee araaramni illee buu Abiyyiin ni buuta fuulbana soddom hin dabartu mootummaarraa hin dabartu galatooma. Baay'ee gadhaamsa gabaabaan warra biyyaatiif dhaamuu barbaadu. Naamusa keessan beekamaa saniin qabsoo teessan finiistanii itti fufuudha qabdanii jechuudha. Hanga mirgi walabummaadhaa eegamutti. Kanaafuu qabsoon alaayis keessaas itti fuftee haala kanaan cimtee itti fufuudha qabdiin jaa galatoomaadhaa itti fufaa injifannoon uummata Oromoo. Waan inni dhaamsa uummata Oromootiif qabu dhaamsa tokko innis Dr. Abiy dhibbaan dhibbatti ni bu'aa. Oromoon itti yaaduu qabaa bakka isaa eenyu akka buusu ammumaan Oromoon biyya alaatii fi biyya keessaa tokko ta'ee bakka Abiy Ahmed buu ammumarraa itti wal mari'atee qopheessuu qaba. Wanni Abiy dhumatee jira hin yaadina. Johaar Mahammadis Baqqalaa Garbaatis nagaa ni bahan dhiinyi Hacaaluu Hundeessaatis ni baha humaan shakkina. Hayyee dhaamsina ni dhaammachuu barbaadu Oromoon haa hidhatuuti yoo hidhatu maate dhiirti hidhannoo malee hin taatu. Minilik caalutu nutti dhufeera. Kanaafuu hidhadhaa jabaadhaa nutis waan dandeenye sin gargaara uummata Oromoodha waan hundaanuu jabaadhaa kanuma dhaamsina ni dhaammadhu galatoon. Kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa gubbarra argamtan nuti hanga lubbuun jirrutti isin bira jirraa qeerroon biyya alaa jiru bilisummaa hanga goffannutti addunyaa kanarraa dhumnee namni Oromoo jedhamu namni tokkos haga jirutti osoo bilisummaa hin goffanne addaan kutina warri biyya keessaallee addaan kutina nullee isin bira jirraa jabaadhaa bilisummaa nurgoofteerti. Abiyyiin humna meeshaa waraanaatti waan barbaade yoo qabaate uummata Oromoo hin danda'u. Uummanni Oromoo amma yeroo ammaa kana duuti caalu isa durii caalaa waan waliin galcheef jabaadhaa nu isin bira jirraa halkanii guyyaa isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo hundaan fi dhaamsi akka qaama ilmaan Oromoo tokkotti isin dhaamutti akkasumas immoo humna waraanaa biyya keessa jiranitti akkasumas immoo dipendentiin makalaakaa ta'e ilmaan Oromoo Faxinoo Diraashii ta'e warroonni abboota keessaniif haadha keessan ajjeeftaniif akkasumas taate gara qabsoo uummata Oromootitti as deebi'aa. Gabrummaa waggaa 150 kana ammootu karaan nuti ofirraa fonqolchuu dandeenyu tokkummaa keenya tarsiimoo kennaa fi akkasumas immoo aktiivistoonni keenya namoonni hidhaman kanarratti tokkummaadhaan namoota keenya kana baafnee akka ammoo wayyaanee 4 kiiloodhaa baafne kanatti ammootu Abiyyiidhaan 4 kiiloodhaa baasuuf qophiidha. Kanaafuu qeerroon biyya alaa hidhachiisuu qabna. Qeerroon biyya keessaa hidhadhaa isin jedha galatooma. Yeroo ammaa kana hiriira guddaa turiinsisaa jira Berliin keessatti. Akkuma beekamu hiriira yeroo lammataaf Berliin keessatti Berliinitti teessifamaa jira. Abiy must go jennaa yaadni nu qabnu mootummaa kana qawweedhaan malee furmaanni hin jiru. Hundi biyya alaas biyya keessas jaallamarroo bukkee dhaabbanne maallaqaan gargaarree meeshaadhaan mootummaa kana fonqolchuu qabna. Kana malee furmaanni hin jiru. Qeerroo biyya keessas biyya alaas waliin dhaabbanne marroo bukkee dhaabbachuu qabna isiniin jedha galatooma. Kana qeerroon Jarmanii yeroo ammaa kana akkuma deengadda magaalaa Firaankifoorti godhanii har'as daandii guddicha magaalaa Berliin cufanii jiru. Gaaffiin keenya gaaffii muraasa miidiyaaleen gurguddaan dhufee nu dubbisuu qaba. Akkasuma ammoo hoggantoonni olaanoon mootummaa biyya kanaa dhufanii nu dubbisuu qabu jechuudhaan daandii nuuf hin ayyamamin daandii guddicha cufaati jirra. Rabbiin isaan biraa jiraatu rabbiin nu bira haa jiraatu. Egaa siyaasa keessatti wanti namaaf kennamu hin jiru hin fudhatta malee jechuudha. Qeerroon Oromoo Jarmanii har'as seera cabsinee karaa cufaa jirra. Kana maaliif goone miidiyaaleen dhufee nu dubbisuu qaba. Mootummaan Jarmanii walitti dhufeenya industirii akkasumas wantoota garaagaraa Itoophiyaa wajjin qabuun hamtuu mootummaa kanaa dubbachuu hin barbaadu. Kanaaf dirqamsiifnee akka isaan nu dubbisan dirqamsiifnee akka isaan miidiyaa nu fidan
gochuuf carraa nuti qabnu daandii cufu qofa waan ta'eef daandii itti cufaati jirra. It's a big rally which is going on here and now I think that Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo children. Fly high to Oromia. Head to back for Oromia. Stop. That's modern. Stop. That's modern. Deutschland. Stop. Unterstützung. Stop! Unterstützung von Diktatur! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Freiheit! Für die Oromo-Bevölkerung! Wir wollen Freiheit! Für die Oromos! We need freedom. Germany, EU, stop supporting mafia. Abiy Ahmed, the Nobel, peace, freedom is impossible. Down, Abiy. Deutschland! Stop!
Ein Diktator! Regime! In Germany, EU, don't support, mafia, Germany, EU, stop supporting mafia. We need justice. We are Oromo. We come from Oromia. We need justice. Free. John Mohammed. Free. Bakala Garba. Free. Hamza Maulana. Free. Samsatina. Free. Abdira Gaza. Free. All Oromo. Political. Prisoners. Abiy. Must go. Right now. Down Abiy. Down Abiy. Germany. Stop. Supporting. Murderers. Abiy Ahmed. The Nobel Peace Prize winner is killing innocent Oromo people. Arresting all Oromo political. Stop supporting mafia. Germany. Stop supporting mafia. Abiy Ahmed. The Nobel winner is killer. Down Abiy. What we need justice. What we need justice. When we need justice. Now. When we need who we are. Oromo. Where we come from. Oromia. We need justice. daawwattoota Gadaa News Network artistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa Abdii Fadis
Abdii Fadis na biratti argama. Artiist Abdii Fadis gaafa biyya jirus qabsoo Oromoo bira dhaabbachuun beekama. Gaafa biyya baqaa keessa tures qabsoo Oromoo bira dhaabbachaa ture. Haga biyya Jarmanii dhufes takkaa waa'ee Oromoo keessaa hafee hin beeku gargaarsa OMN sagalee isaatiin muuziqaadhaan bira dhaabbachaa ture. Maallaqaanis waan danda'uun bira yeroo isaatiin waan hundaan bira dhaabbachaa ture. Takkaa bakka Oromoon itti argamterraa nama hafee hin beekne. Mee Artiist Abdii Fadis qeerroon biyya keessaa yeroo ammaa lagannaa gabaa gochuuf qophiirra jirti. Jawaar Mohammad hidhaarra jira. Baqqalaa Garbaa hidhaa jira. Abdii Raggaasaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaa namoonni kun hundi hidhaatti argamu. Mee Abdii Fadis maal jedhame? Ani duraan dursee du'a Haacaaluu Hundee isaatiif gadda guddaatu natti dhagahame. Ummata Oromoo guutuullee gadda guddaatti dhagahame. Ummata addunyaallee akkasumatti waa'ee Haacaaluu Hundee isaa haasawaa jiranii. Haa ta'uuti Haacaaluu Hundee isaa dabree jira. Jawaar Mohammadii fi gartee Hamzaa Booranaatii fi Baqqalaa Garbaatii fi warra gartee siyaasaa hundi kanurraa hidhamaniif sagalee ta'uudhaaf hundi keenyaa'u asitti baanee argamnaa jechuun as buluufillee deemna. Kanaafuu qeerroo biyya keessaatiif dhaamsinni ani dhaamu yoo jiraatu taate akkuma gartee tarsiimoo Jawaar isinii baasaa isin leenjisaniin bifuma saniin deemu sabaa sablammoota biraatti illee bu'uu dhabu siyaasa uummata Oromootiif yeroo ammaan tanaatti uummanni nafxanyaadhaa bakka deeman hundattuu waa'ee maqaa Oromoodhaa yakkuudhaaf kana godhaa jiranii. Kanaafuu sabaa sablammoota tokkotti illee osoo hin buune qabsoo keenya galmaan ga'u abdii qabna ni moona abdiin kutannuun jira. Mee fakkeenya amma hidhamuu Jawaar Mohammad fa'aa akkasumas ammallee maal jedhanii Adaanech Abeebee kaleessa yeroo gaafatamtu shakkamee qabamee ragaa irratti qabna jettee akkasumas meeshaa waraanaa kan inni fakkeenya amma Itoophiyaa keessatti yoo atiin meeshaa waraanaa nama Jawaar nama beekamaadha. Artiist Haacaaluu Kennayyoo osoo eegdoo qabaate nama ijaa kana eegdoo dhabaaf kophaasaa kophatti ajjeefame. Jawaar Mohammad mootummaan harkuma isaatiin meeshaalee waraanaa kanneen hayyamee fi kenneefi kaleessa immoo BBC gubbatti waan isiin haasofte dhageetteerta ragaa itti qabnaa maali shakkinee hin jette waan kana duuba maaltu jirame? Dr. Maraaraalleen dubbatee ture meeshaan achii mana isaatti argame meeshuma gartee hayyamaan duraanuu akka eegumsa OMN'tiif kennameefitti hime. Gaa kana ani achirraa waan hin beekus hin qabu. Jawaar Mohammad seera guutatee biyya san keessa jiraata. Isaanii duraanis eegduu godhee fi eegsisaa ture. Kuni gartee shira biraa isarra yaaduudhaaf waan godhani malee kanaan akka kiyyaatti hin fudhadhu jeetii yaata. Dhaamsi waliigalaa ati hin qabdu maal? Dhaamsi waliigalaa kan hin qabu qeerroo Oromoo ta biyya jirtu hundinuu kutaa fi gosaan osoo waliin qonne qabsoo teenyatti finiinsuudha. Haacaaluu Hundee isaa qeerroodhaaf du'e muuziqaa firaan itti horee diinaan itti horee jee ture Haacaaluu Hundee isaa jechuudha. Nuti illee Oromummaa diinatti horreetti firallee itti horree jechuudha. Yeroo ammaan tanaatti firoonni keenya sabaa sablammoonni warrootaan akka gartee Sidaamaa kun fira horree jira jechuudha. Kanaafuu akkasumatti diinallee horree jira jechuudha. Nafxanyaan duris diina keenya ammallee diina keenya fuuldurallee diina keenya akkuma Haacaaluun jee jechuudha. Dhaamsi keenya. Ulfaadhu. Dhaamsi namoota hedduu akkuma wal fakkaatu qeerroon gaafa asiin dura wayyaanee ofirraa buuftusi takkaa qabeenya namaa tuqxee hin beektu fuulduraafis hin tuqxu mootummaan ammoo qaama guruppii mataa isaa uumuudhaan qabeenya sabab sablammii gugubuu namoota ajjeesuudhaan akkuma harda muummichi ministeeraa waajjirri biiroo muummicha ministeeraa harda ibsa baasanii turanii ibsi kun maal jedhaa Oromoon saba Amaaraa addatti qabdee ajjeeftee attaaggootee waan jedhu muummichi ministeeraa waan akkasii barreessee waan nama saalfachiisu kun ammoo gochuma ofii isaaniitti jalqaba itti qophaa'anii artiist gamtaa olaanaa na cinaatti argama. Mee artiist gamtaa olaanaa haala biyya keessatti adeemaa jiruu fi hidhamuu artiistota Oromoo akkasumas ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchise dhaamsi waliigalaa mee waan ati hin qabdu maal? Ayyee galatoomii gadaa miidiyaa neetwoorkii naaf fedhu keessanii fi akkasumas torban darbe irraa kaanee dubbachaa jira waan kana ifamu sagaleen aduunee jira. So wanti biyya keessatti deemaa jiru waan haaraa ta'e miti. Ittuma jira ammas ittuma fufee cimaa dhufe malee. Kanaafuu wanti amma deemaa jiru waan hamaadhaa fi waan jabaataadha. Kanaaf immoo wanti gochuu qabnu bu'aan ammasitti argamu kun torban darbe ergiteetta Firaankifartitti wanti nuyi ala teenya gochuu dandeenyu miidiyaa addunyaa harka afaan buusuudha. Dubbachiisuudhaan waan hafee akka warra biyyaa qaamaan waa gochuu hin dandeenyu. Kana irratti hirmaanna akkasumas immoo gama dandeenyuun waan tokko tokkoon goona. Kanaafuu wanti amma adeemaa jiru akka Oromootti wanti dhufe waan baay'ee ulfaataadha, waan baay'ee jabaataadha. Adda nu baasanii jiru biyya keessaa intarneetiin cufamee jira. Kaleessuma kanallee hiriira waliigalaa akka Oromiyaatti ture waan ta'e irraa quban qabnu. Kanaafuu Rabbiin nu cinaa dhaabbatu jedha. Nus waan gochuu qabnu goona. Mee warra jaarsummaa jedhee olii gad deemu jira.
Uummanni jechuun iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf Baalee Roobee fudhachuu dandeetta akkasumas gara Harargee kana magaalaa Odaa fudhachuu dandeetta Jimma fudhachuu dandeetta jaarsummaa ofirraa ari'aa jiran namoonni hedduun ammoo yaanni isaan kaasan maali jaarsummaa yoo ta'u barbaadan Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Hamzaa Boranaa Jaalabdii Raggaasaa fa'aa hooggantoota baa'oo ka'itan wajjin achumatti jara hidhaa baasaa jara wajjin jaarsummaa taa'aadha ijjannoon qeerroo Oromooti mee asirratti wanni ati hin dabaltu maal? Inni kun haqa jaarsummaa wanti jedhu hin jiru. Qabsoon jaarsummaadhaan deemtus hin jiru. Bilisummaan jaarsummaadhaan dhufus hin jiru. Oromoon kan barbaadu wallolee miti yookaan araada dubbii qabaatee miti bilisummaa mataa isaatii barbaada. Walabummaa mataa isaatii barbaada. Yaa Oromoo walabummaa Oromootiif bilisummaa Oromiyaatiif bilisummaa Oromootiif walabummaa Oromiyaatiif jaarsummaan wayituu nu barbaachisu. Haqatu nu barbaachisa. Seeratu nu barbaachisa. Seeras beekna. Seera gadaatti godhane gadaas qabna. Ayyuu hidhanii asii jaarsummaadhaan bira darbuun waan hin taanedha waan hin danda'amnedha. Waggaa 40 qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 40 sobamaa dhufne waggaa 40 ol yoo xiqqaate jechuudha. Kanaafuu jaarsummaan wayituu hin jiru jaarsummaan soba jaarsummaan dhara har'a bira darbuu fi suuraa kaanii gallakkisuun har'a bira darbuu fi isa kanaaf iyyuu Oromoon kana dhaga'uu hin qabu karaa qabatee jiru kan amma fiixaan baafachuu qaba. Kuni xumura gabrummaa ta'uu qaba. Diddaa gabrummaa miti. Xumura gabrummaa ta'uu qaba. Ana asitti argamu kootti baay'een gadda. Waggaa 5 irraas turre, waggaa 6 irraas turre, waggaa 4 irraas turre. Waggaa 2 irraas hin jirru. Waggaa 2 as hin jirru. Har'a kun asitti nu deebise. Maaltu nu deebise? Oromoon tokkummaa dhabu, yaada wal hiruu. Kaayyoo adeemsa keenya wal dhaaluutas hin nuge. Har'a asitti nu deebise. Bor asitti deebi'uu hin qabnu jedhan akka mataa kootti. Akka sodaachisaa haati alangaa waliigalaa warra biyya alaa taa'ee akka hiriirri itti fufaa akka rabshaan itti fufu irratti tarkaanfii fudhannaa jettu kanaaf mee namoonni hedduun maal jedhaniini mootummaa biyya alaa kanallee akkuma Abiy Ahmad akka ashaangulliitti gubbaarraa sitti gadi taphatu warra biyya alaas akkas jechuun namoonni hedduun yaada akkasii kaasu maal dhaamtaaf sodaachisaa kanaaf? Inni kun abjuudha. Akkuma Dr. Abiy jedhe warra abjootu jedhe ilmeenyoota jedhamti inni kunis abjuudha. Isa kana namni sodaatu hin jiru namni ittiin sodaachisu hin jiru. Biyya seera qabu keessa jirra. Biyyoota Ameerikaas ta'e Awurooppaas ta'e biyyoota addunyaarra jiranii Itoophiyaa caalaa biyya seera mataa isaanii qabanidha. Biyya seeraan bulanidha. Isa kanaaf iyyuu rakkoon nuti asitti machaa jirruu fi deebiidha. Rakkoon nuti asitti machaa jirru isa isaan jedhaniif deebiidha. Isaan nuttuu deebi'a. Dura seera eeganiitu seera nama eegsisu. Dura seera kabajanii seera nama kabachiisu. Gaafa seera kabajanii gochuu danda'u. Seera Interpoolii jedhamti yoo ofii seera eeganidha. Annan miidhame yoon jedhee seerri kamiyyuu anaan miidhamaadha. Miidhamummaa kootiif yoon gadi bee dubbadhee namni qabeenya hidhu hin jiru. Inni kun akkuma isaan jedhan abjuudha. Mee hiriira lagannaa gabaa guyyaa 5 Oromiyaa keessatti labsametu jira. Oromoon miliyoonaan lakkaa'amu gadaa niwus neetworkiidhaan daawwachaa jiru. Maal dhaamta fakkeenyaaf daandileen cufamuu lagannaa gabaa akka manaa hin bahu jechuun waan dhaamsi waliigalaa kanatti hin qabdu maalme? Qabsoo fincila xumuraa gabrummaa kana irratti guduunfaatti gochuufi waan ta'uu qabudhas waan ta'udhas dirqama ta'uu qabas. Isa kana garuu dhaamseen ammas Oromoon akka yaada hin hirre har'as. Ajandaa biraa fidanii akka hin sossobne har'as. Ajandaa Oromoon beekuu qabu akka yaada hin hirre wanti inni qabachuu qabu hiree ofii murteeffachuu hamma gahutti gandarraa hamma godinaatti hamma naannootti ofii isaatii nama filatee bushuu danda'u jechuudha. Hiree ofii murteeffachuu jechuun waan biraa miti. Isa kana dirqama Oromoon martuu beekuu qaba. Wayita sanaa bilisoomneerra jechuu danda'a. Gaafa Oromiyaan abbaa argattee walaboomneerra jechuu danda'a. Hamma achi gahutti dhaabachuu akka hin qabne hayyooti keenyas warri beektota siyaasaas waan kana gadi bahanii dubbachuu qabu, gadi bahanii gorsuu qabu. Amma du'a sodaa namni galee taa'u jira dheeyyaatu. Maaliif namni gadi bahee du'aa jira sababii ta'eef manaa gadi bahee taa'aa jira sababii ta'eef du'a sodaa namni manatti galee waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu yoo du'a ta'es duutiin oltu mana ta'anis. Wanti amma nuti abbuuramee ka'e kuni Oromoo fixuudha Oromoo balleessuudha. Waan sitti wanti jechuu barbaadu biyyan gandan itti dhaladhee guddadhe magaalaa itti dhaladhee guddadhe aanaan itti dhaladhee guddadhe keessa hiriyootni koo hin jirani har'a. Uummatni Oromoo haga manarraa manatti baqachuu irra gaheera. Oromoon Wallagga irraa Gambeelatti baqachuu jechuun manarraa manatti baqachuu jechuudha. Haga manarraa manatti baqatutti gaheera. Haga buqqa'utti gaheera. Maaliif Oromoo Wallaggaan gaafa miidhamu Oromoon callise. Har'a mana nu gahaa jira.
dubbiin dhufe akka Wallaggaatti miti akka Dambidollootti miti akka Naqamtiitti miti akka Oromootti dhufe jala jalaa waliin gaachuuf turan Oromoon ofirratti cimaadha Oromoon siyaasa beeka Oromoon qabsoo hadhooftu kana keessatti guddate gabrummaa keessatti guddate gabrummaan maal akka taate beeka kana booddee Oromoon sabamu hin jiru kanaafuu mana taa'es hinuma du'a mana taa'es hinuma baqata Gambeela biyya xinnoo keessatti baqata ollaasaa Finfinneetti baqata Oromiyaa keessa Oromiyaatti kana jechuun bakka tokko kaasanii bakka buusuu jechuudha Oromoo bakka buusuu Oromoo bakka kaasuu dadhabsiisuu gargar facaasuu jechuudha isa kanaafu Oromoon martinuu bakka tokko wal qabatee yoo ka'e xumura gabrummaa kana guduunfaatti gochuu dandeenya dubbii jaalmaroon dubbateen jechuudha isa kanaaf iyyuu Oromoon martinuu bahamma lixaatti kaaba amma kibbaatti wal qabatee tokko ta'ee gabaa laganna guyyaa shanii kanas ta'uu itti fufee waan dhufus ta'uu mana taa'es du'uun isaan oolu mana taa'es mana ariyamaa jira isa kanaaf iyyuu wal cina hiriiree irratti hirmaachuu qaban jedhu. Ulfaad dhaggeeffattoota keenya hordoftoonni Gadaa Niwus Neetworkii yaadni namoota akkuma isin argitan kana guyyaan irraa kun guyyaa kamisaati guyyaa hiiraa guyyaa jalqabaati akkuma hundi kennayyuu argaa jirru Oromoon otuu gaaf duraa gaafa Wallaggaa fi Gujiin dhumu itti callisuu baate har'a mana manatti duuti nutti hin dhuftu waggaa 1,000 gabrummaa jala jiraachuu irraa bilisummaa guyyaa tokko wayya jechaati jiru. Hacaaluu Hundeessaa wanni inni gadi bahee balleesse hin jiru daandii hin cufne nama hin ajjeefne wanni otuma mana isaatti itti dhufanii ajjeesan jechuudha. Kanaaf duutii hunda kennarraa waan hin hafne waggaa 100 gabrummaa jala jiraachuu irraa qabsoofne yoo wareegnellee Abiy Ahmad wanni inni hubachuu qabu Oromoo kana fixee miliyoona 60 keessaa miliyoona 59 fixee miliyoona takkatti lubbuun hafti malee gabrummaa jala uummanni Oromoo amma booda wanni jiraatu hin jiru qeeroon amma isin bakka kanatti argitan tunniin warra biyyatti illee galee wareegamuu fi lubbuu ofii of duuba hin deebinedha. Kanaaf haalli Jarmanii jiru kanuma fakkaataa sududumaan turtiin keessan Gadaa Niwus Neetworkii wajjin haa ta'u. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. No more dictator. No more dictator. No more dictator. Justice for Hacaaluu Hundeessaa. Justice for Hacaaluu Hundeessaa. Justice for Eebbisaa Addunyaa. No more dictator. No more mafia group. Deutschland. Stop supporting Ethiopian government. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a dictator. Stop supporting Abiy Ahmed. Stop supporting Ethiopian government. We need peace. We need freedom. Justice for Hacaaluu Hundeessaa. Stop killing Oromo people. No justice. No peace. No justice. No freedom. No justice. No peace. Down with Abiy. Down with Abiy. Stop. That's Morley. Stop. That's Morley. Hand him in. Van Oromia. Hand him in. Van Oromia. Deutschland. Keine Unterstützung für Abiy. Deutschland. Keine Unterstützung für Abiy. Down Abiy. No justice, no peace.
Sprache, Geschichte, Tradition und so weiter. Institutionelle Diskriminierung und föderalen Behörden, die der regierenden Partei nicht angehören. Verhaftungen von interkulturellen Geschäftsleuten und Jugendlichen der Oromo-Ära, die eigentlich bei der Machtübernahme von Dr. Abiy Ahmed geholfen hatten. Die Tötung von Persönlichkeiten und Sympathieträgern innerhalb der Oromo-Bevölkerung durch das Killerkommando der Regierung am 29.06.2020 wurde zum Beispiel der bekannte Oromo-Menschenrechtsaktivist und Sänger Hacharu Hundessa ermordet. Danach folgten Verhaftungen von politischen Oppositionellen wie Bakala Gaba, Jawar Mohammed, Dr. Shurut Galata und viele andere. Wir, die Oromo in Deutschland, demonstrieren gegen diese diktatorische Politik der äthiopischen Regierung und appellieren an die deutsche Regierung und die Öffentlichkeit, sich weiter für Gerechtigkeit, Achtung der Menschenrechte, Freilassung aller politischen Gefangenen, Pressefreiheit und demokratische Wahlen in Äthiopien einzusetzen. Wir laden alle herzlich zu dieser Demonstration bei. Danke.
Unterstützung! Unterstützung! Ein Diktator! Ein Diktator! Diktator muss weg! 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 Abe! 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 Und seine Kabinett muss das Macht verlassen! Wir möchten! kunoo diinni simbari har'allee nuun ciifne lafaaf lafee oromoo saamicha hin dhiifne dabeessa keenya yaabanii gulufaa tooftaa isaanii tolu jijjiiraa dhufaa nusiif beeka jedhan qa'eetti dhufanii hidhaa fi ajjeechaa daangaa nullufanii hidhaa fi ajjeechaa daangaa nullufanii dubra dardara xiqqaa guddaa dubartii fi ijoollee har'as ilmaan keenya gabaa du'aan oolle
نديسا جنان نديسو ددني otoo sabni iyyuu dhiibanii fidanii lammiilee qulqulluu rasaasa obaasan dhiiga ilmaan Oromoo lafarra lolaasan otoo galaaf eegduu garaan haadha dhaltee ijoolleen kikichuun garaa biyyee galte nu hardhatti hambisuuf teessan dagattanii gootan lubbuu qaalii sabaaf of gattanii mootiin mootummaan isaa hin qabne fakkeenya maaliif tursiiseree gumaa gootan keenya sochoosan sochooti dhaadiyoon gaaddiddu waan jarri ajajje takka ofirraan diddu alagaaf ergamti gaadii malee elmamti otoo sabni bal'aan duuba isaanii jiru jaraaf sagadanii sodaadhan tirtiru ofii tuffatamtee nullee tuffachiifte kaayyoof hawwii sabaa dhaabni gufachiifte yoo buqqa'e malee utubaan isaanii hin deebi'u gaaffiin dhiigaa imimmaanii mootii abbaa irree malee moonu otoonu mararre wanti sabaaf goonu hanga diinni sabaa hiddaan ka'ee baduu hanga bilisummaan ifutti akka aduu horii fi beekumsa haa wareegu namuu humni ijaarame gama hundaan haa cimu hanga feene boonyee gabrummaallee dinnu yoo tokkoomne malee harcaanee waan finnu ilaalchaa fi yaadan otoo addan baane oromummaa qofaan yoo wal jala yaane gumaan gootan keenyaa argateeti bakka dhihootti oromoon bilisoomee of arga galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa barreessee kan dhiheesse Abdii Xayyib Waaqoo Germany Munich